Akkasuma faarsaa ergamoota kan qulqulloota kan raajotaa kan simatee waaqayyo gooftaan keenya kan keenyas utuu hin tuffatin kadhannaa keenya faarsaa keenya nuuf simatu. Hayyin egaa faarfannaanii yeroo hundumaa kadhannaadha. Namni yeroo gidiraatoo keessa galu, yeroo qormaata keessa galu, yoo faarfannaa dhaggeeffatee, yoo faarfannaa faarfatee rakkinni isaa gidiraansaa suni irraa mul'achuudha irraa deema. Amma yerootti garuu dhiphataa dhiphina adda addaa keessa gala sababa ta'ee fi faarfannaanii paaworii guddaa qaba jechuudha. Kadhannaadha akkuma kadhannaa jechuudha. Phaawulosiif Sillaas illee yeroo mana hidhaa turanii mana hidhaa keessatti faarfannaa gaafa faarfatanii manni hidhaa suni iddoo lamatti gargar jigee keessa warroonni hidhaman illee akka isaan ba'an godhe jechuudha. Kanaaf waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo duraatiif kan inni hojjetee Qaanaa Galiilaatti mana Dookimaas kan jedhamu namicha tokkotu ture. Mana Dookimaasitti egaa dinqii guddaa hojjetee yeroo inni itti abbaan cidhaa suni mana cidhaa dhaqee gooftaa keenya mana cidhaa sanatti yeroo inni wanta inni qopheesse daadhii inni qopheesse gaafa jalaa dhumuu Dookimaasii na'ee maaloo akkamiin godha jedhe. Ati isaas achi jirti Maariyaamiinis dhaqee haadha isaatti gaafate maaloo akkamiin godha jennaanii wanta inni siin jedhe gooti yookaan immoo godhiitti jette. Eenyu takkeedha haadha keenya Maariyaamiiti jechuudha. Yeroo kanatti Maariyaamiin dhattee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa koo kunoo Muusaa argite jettamanii jennaanii yeroo koon geenye jedhe.
yeroon koo hin geenye yeroo itti dinqii hojjete jechuudha. Yeroo dinqii isa duraa sanaa kan inni itti hojjete Qaanaa Galiilaatti dinqii guddaa hojjete jechuudha. Bishaanii gaanii jaatti bishaan itti bulchisiisee warra ergamoota jechuudha. Warra ergamtuu mana keessaa. Iddasii booda gaanii sun hundi dammatti deebisee jechuudha. Mi'aa isa duraarra baay'ee caale jechuudha. Kana Waaqayyoo waan guddaa hojjete waan cimaa jechuudha. Qaanaa Galiilaatti kan inni wanta kana dafee duraan dursee hojjete jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u nuufis immoo har'a guyyaa har'aa dinqii gurguddaa fa'a. Dinqii gaarii akka nu hojjetu hunduma keenya walitti akka nu mi'eessu jaalala isaa fedha isaa nuuf haa ta'u. Egaa amma kallattiidhumaanii barumsa guyyaa har'aatti ceenaa kan nu barsiisu Waaqayyoodha. Waaqayyoo abbaa keenya luba isaa dura bulee nu barsiisa. Isaaniif arraba isaaniitiin dubbatan anaaf isin immoo teenyee dhaggeeffannee firee 30 firee 60 firee 100 goonee dhaaltu mootummaa isaatiin nama galu Waaqayyoo nama taasisu. Amma kallattiidhumaan gara abbaa keenyaatti.